maragteen ilaalamaa. Tole Hacaaluun itti dhabame waggaa sadaffaa isaati. Hacaaluun hin duune hin jedhan. Hacaaluun jira sababa hin jedhuuf onnee hunda keenyaa keessa, laphee hunda keenyaa keessa, sammuu hunda keenyaa keessa jira. An gama kootiin amma onaayyuu du'uu isaa hin amanne. Kanaafuu amma immoo haala kanaan iddiinni gaafa du'e jalqabee ati warraasaa ofitti ishee baaseetu fakkaata. Cimtee waan akkasii kana itti fufsiisteetti tuu imimmaan isheen qooriin kaatee wanta kana raawwachaa jirti waan ta'eef dhalootatti darbaa Hacaaluun eenyu akka ta'e dhaloonni argaa waan jiruuf Hacaaluun hin duune. Iddiinni gaafa wareegame jalqabee amma ammaatti hojiilee adda addaa hojjechaa jiru waan ta'eef sosochiin keessumaa kan Booranatti hojjetame kan inni kanaan dura yaadaa turedha. Ammas awwaardiin kun immoo haala kanaan waggaa lammaffaa isaati. Wareegamuu isaa waggaa sadaffaa isaarra immoo oole waan ta'eef Hacaaluun akka inni hin duune akka waan inni kaayyoonni wareegamee fi hojiirra oolaa akka jiru dhaloonnis akka isa yaadatu ta'aa waan jiruuf faantuun cimtee kana hojjechuu isheetiif galatoomin jedha warra ishee deeggaran hunduma isaanii. Kanaafuu Hacaaluu waan ittiin ibsinu hin qabnu garuu anaaf Hacaaluun jira jedheen sitti. Maragteen ilaalamaa.